jalqaba jilbaalli walirraa fuudhinsa gadaa 70 lammeessoo Booranaa jalbultii isiitiin bagittiin isan ga'ee bag nagaan dhuftanii jenna. Ardhaa jilii Gavana Mahmud Aliitiin hoogganamu Keeniyaa irraa jilbaallitii fi garee isaanii nama jajjabaa waliin garan dhufanii jiranii. Nulleen akka ummata Itoophiyaatti ummata Booranaatti daangaa bulchiinsa qabaannullee ummati Booranaa ka daangaa kanaaf Keeniyaallee jiraatu cufti tokko jechuudha. Keessattuu ummati Oromoo tokkummaa isa jabeessuuf wanni inni hojjechuu jiru waan guddoo dansaati. Jiliyaarra dhufu kun gadaan tokkummaa akkasiin ibsitu. Gadaan nagaa akkasiin taate. Gadaan walitti dhufeenyi cimaa akkasiin taate garsiisa jechuudha. Kanaaf jila guddaa biyya Keeniyaa irraa dhufan hoggansa keenya warra guddoo nu jaalan dhufaatii isaaniitti gammachuu guddaa qabna. Ardi simanna kanaaf diid kan jirra. Turtiin waliin turan illee gargadaa dhaqanii uummata keenyallee nagaa fuudhanii turtii dansaa akka isaan turan abdii guddaa qabna. Bag nagaan dhuftanii oraa bula deebana isanii jechuu barbaada. Ulfaadha isaan cufaa yoo yifanne gumii Itoophiyaa, gumii Oromoo, gumii Booranaa akkuma jirtanitti isaan cufaa yoo yifanne gammachuu dhumne gammachuu baalii 70 lammeessoo taabbootiin gadaa baalii walitti kennitu gammachuu tan dhumne uummata harmaa akka baatanii nu dhiyeessitan galata qabdanii galata guddaa isaanii galchine duuniyaa keessattuu yoo garfeet jiraat Ameerikaa jiraannan garat jirtuufu cufa Booranii abba gadaa jalabbula abbaan gadaa ka Booranaa tokko aadaan Booranaa tokko akkanaafu duubaan akka keenyaatti uummati keenya gammachuu tan irraa fuun qabnu jenne gadhumne Keenyaaf Itoophiyaa Booranii daangaa jira malee gumiin tun tokko walti jirti finni tokko araheel waliin qaba yoo achiti bona garan dhum yoo garani bona achi yaan tanaaf akka hin qabnu jenne gadhumne warri keenya jiltan irratti guddisee galata nagaa isaanii dhaame uummati Marsabit County cuftinu nagaa yooyyoo nu dabarsaa'edha uummati Isiyolloo lafti sun Booranaa nagaa isaanii dhaamte uummati Tana River kalafsun duuba Booranii kee qubate kee guddaa nagaa isaanii dhaame warri keenyatu akkuma jiru cuftinu nagaa isaanii dhaame raayisii keenya William Rutoon nagaa yooyyoo itti naayimaa'edha lafalle yalaalle karaa gulgadhumnu kalle guddoo dansaa akka dansaa midhaasanii mootummaa yoo akkuma isin jirtutti guddoo irraa gammanne jajjabaadha isaniin jenna taan akkasi jilaan deema gumiteen namedduu waliin dhumne guyyaa kana egeriin gartanii warri Tana River yaa dhufee armi jira warri Isiyolloo yaa dhufee armi jira warri Marsabit County armi miju warri officials county illeen cufa armi jira guyyaa kana egeriin gartanii warri siyaasalleen warri filatanilleen hedduutti armi jira kagarilleen karaga jira akkasi duuba horaa bulaa deebana isaniin jedha.
walti dhufaansi uummata kana waan guddoo nu garsiisa waan guddoo dansaati nagaa cimsuufi tokkummaa cimsuufi nagaa malee hojiin dandeettee hin deemtu yookaan maayindalee yennaan nu misoomii tokkolleen hin deemu tanaafu walti dhufaansi uummata kana nagaa cimsa misooma akkasitti duuba danda'anii argachuu danda'an gumiin tuniin gumiin tun gumii gannedduu eegeet afte guddoo dudduuba deebite misoom dhabde amma immoo armaaf achilleet akka dansaa misoomii deemu jira gammachuu guddootu fuuldur nu jira fakkaatti akkaana galatooma salleen Yoyya babaro nagenni badada babaro jilati nuini warra anini maqaan kiyya maame gollichi galgaloo jedhan warra keenya jila gadhumne jiltii ta Oromooti ta Booranaati jilgataatiif gadhumne akkasiif gadhumne jilquufa gammachuuti waaqii jila guufa gammachuu nu tochinna waaqii Booran cufaa Oromoo cufaa naga kenninaa fi waaqii war cufaa nu cufaa waliin nutisinna waaqii nu cufaa waliin horsiisee nu bulchin duri finni akkak nu jira ammoo ammaan tana finni keen takka Oromooniif Keenyatii fi Oromoon Itoophiyaa Booranii warrum tokko baawundariitu jidduu ta'en jira baawundarii kan nama diitu nuti hin dhufe wanni namni adii nuti hin dhufe nu gargar baasuu malle nu waltiin nu dhufu malle nu war tokko tanaaf amma waan jila kanaaf inni ittiin gadhumne wanni nu ta'uu qabnu nu wal dhaga'uu qabna wal qabachuu qabna waan takka walii ta'uu qabna ammaan tana mootummaan Keenyatii fi mootummaan Itoophiyaa waliin hojii godhuu jirti waliin hojjechuu jirti nulleen akkas feena akka wanni keenya cuftinuu takka taate wanni keenya cuftinuu waan quufa gammachuu taate akka warri keenya waliin hojjete gama gamasiilleen waliin yaa'eettiin waan cufaa waliin ta'u waliin hojjetu wanni nu ta'uu qabnu akkuma ammaan tana kana nam keenya walti dhufuu qabna hojja jilti jiraatte jiltaanitti wal yaamne namni keenya hundu gar jiruufu gad dhufe waliin bashannane waliin gammachuu qaba ammaan tanaatti akka lafti deemuu jirtuutti Oromoon Finfinnee irraa dhufte aga bisaanii galaanaatti jirta akka Taanariifaa so warri amma gad dhufuu jiru Mooyyalee irra qabaate Marsabeetii irra qabaate Isiyooloo irra qabaate akka Taanariifaa gad dhufuu jirti distaansiin tuniin hojjate laaltu waan akka kiiloomeetirii Kutookiyaa Mooyyalee akka Taanariifaa waan akka kiiloomeetirii 1,500 warri karaa kan gubbataa cuftinu warra Oromooti Booranaa warra Ormaati so warri kunin wal qabateettini hojja jilti jiraat hojja finni jiraat waan finna cufa irraatti waliin taa'ettini waliin qubachuu malee waliin seer kana baafachuu malee nu Keenya irraalletti abbum gadaa jalbulla Booranii gargar kutan qabu Booranii tokkuma Itoophiyaatti Keenyaatti gar cufaatti akkuma nu seerumisa jalaa bulla tanaafi waa jiltana gadhumne gammachuu fenne maqaan kiyya kule waariyoo galgalooti Keenya irra dhufe jila baallii tanaa dhufe baallii tana laalu dura takkaan hin garre ammoo hin dhageenna arra laaluu dhufe gammadu dhufe sirni gadaa kunin aadateen aada Boorana jedhanii aada tana gammadu dhufe nulleen aadan Booranii Keenya jiruuf ka Itoophiyaa jiruuf cufa tokko aadan teenalleen tokkuma ka nami diini faati gargari baafsitu malee aadan teen tokko aadumteen suni argudhum wanni an gorsu wanni an dhaam tana waan qara aadateen jabeeffanna waan lammeessoo lafteen jabeeffanna waan sadeessoo wal jabeeffanna akkamiin laf jabeeffan irra deebi'a cufa akkamiin laf jabeeffan Booraniin laf guddoo qaba Oromoon laf guddoo qabdi laf dansaa qabdi irrin qubattu laf fula jirtanii lafir qubadha atiin gurba tokkochi kana yoo atiin dandeette diram keessaa kan cuf tokkoon kee qubadha itti dabri yoo dandeette Mooyyal qubadha itti dabri yoo dandeette Marsabeet qubadha itti dabri
waaso qubaddi tanariifa qubad akkanaani guddatte fufamtanii lafa guddattanii lafte sanillee qabattanii akkasii lafte san jabeeffattanii galchama. Dansa amma isani cufa malee itti deebi'eessa yoo yifadha warkee yooyya nageenyi badhaadha fafayyuma akkuma amma isan arm jirtan kan naga fuune kaar min jirre karaa waan nuun qabuu jiranii kanaan daawwatullee cufa isa yoo yifanna gammachuu guddoo qabna nu warri keenya kagadh dhufe nama eger maqaa kiyyin beenne ani Naomi Jiloo Waaqoo jedhani gara Jaruwwa kaawuntii teenta Marsabeeti nami itti guddaana afaan kennan guddoo akka keessanis akkasii tanaaf sirkaalii keenya isa waliin jira gabanaan keenya nagaa abba keenya lafaa yaayyuu sanitti hime nu ammoo warri gadhumnu kunini gammachuu guddoo qabna wanni nu gammannuu fi aadaa teenya ilaaluu dhufna aadaa tante qabaachitiini aadaa tante jabeessitiini waan guddoo dansaati aadaa tanatti waltiin nu dhufa nu fooni nu wartakka aadaa tan jalatti ammoo waan hedduu baranne nuun kun cufti wanni nu akkan jirruufi aadaa teennaaf akkan jirra anojja akkan nalaalanii Jiloo Waaqoo jedhani aadaa tiyyaaf akkam jirkan jira isanillee galatti isanii deebimna aadaa tan jabeessitanii ganna 72 jechuun marro 8 hojja deebisanii karibu 500 fi yookaan 600 yaayyutti dhiyaanne guddoo na gammachiifti maaliif ennaani ganna karibu 600 deemu jiru aadaa teen jabeessine harka qabna ana akka nam tokkooti guddoo irra gammada tanaaf isanillee warra bulchaa lafaa galatooma isaniin jedha aadaa teen ganne iddoo akkas jabeessitanii aadaa tana internationally daawwatanii jedhan tanaaf nu waan isaniin jennu abbaan gadaa kenna takkuma armaaf Ameerikaallee takka keenyaaf Itoophiyaallee takka booranii dangaan qabu tanaafu gadhumne nu wartakka aadaa teen jabeessinuuti awwalillee jabeessinuuti karaa barannootallee ijoollee teen takayima ittoofa baradha afaan cufu baradha keenyallee keessa hojjaa barataniitiin jettanii reefu daktaroota iddoo agarree nama iddoo agarree jirra tanaaf hojjaa achillee dhuftan hojii hojjettanii nulleen hojjaa garan gadhumnu biyyateen kee jirra waliin gammanna horaa bulaa deebana warri gadaalleen gadaa tan waaqee gadaa eebbanuu tochinna ta hormaata bultum nami cufti irratti argata horaa bulaa deebana. Sama